Sigalte Quraanni kanaafu kitaaban duraati xiqqoo siidha walirraa garagara. Kitaaban asin dura takko Rabbitu subhaanahu wa ta'ala barreessee itti kenna. Takka ammoo yeroo takka itti meetiin barsiisee gadi dhiisa. Quraan immoo akkasiidhaa miti. Quraanni qalbii irratti bu'ee malee Nabi Muhammad nama waa barreessu nama waa dubbisuudhaa miti. Qalbii irratti bu'ee erga sanii Nabi Muhammad Quraanni akkana irratti bu'eetiin jira, qoma kiyya qabadheetiin jira, waan akkana barreessadhani barreessan. Haa ta'u bareedaa. Asirratti gaaffiin koo kan inaan deebine qoma isaaniirra maanni laphee isaaniirra kaa'e kan jettu kun sagalee dhagaan immoo maal jechuudha wantichi? Qoma isaa laphee isaaniirra kaa'e kan jedhamu kun fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluun gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame yeroo jennu haalaatuma jette kana fakkaata. Anyway, inni waan macaafaatti wal keessa makiinii yaa gobatee. Gaaffii keessa nu seensa waan ta'eef macaafaa wal keessa makiin dhiifama wajjin. Quraana kophaatti yoo hubatte malee macaafaaf quraana wal bira fidde waan sabiif dachiiti wal harkaan laaqamnu keessa wal keessa harkaa laaqamu. Quraana kophaatti gaafadhu. Na gaafadhu malee macaafa qulqulluu wal fakkaataa hin jedhin akkasi waliin fakkaatu waan garagaraati. Akkasin jedhee awwal maal haasaan keenya maa wal bira darbee afaan Oromoo haasofnu. Anyway, na dhaggeeffadhu wanta hin jedhe akkasumatti. Kanas hin jedhee laphee isaaniirra kaa'e kan jedhu kun sagalee dhagaan immoo fakkeenyaaf nabiyyiin keessan kun sagalee dhagaan immoo jedhin jedhamne jetteetta sagalee dhagaan immoo lapheerra kaa'ame kan jedhamu kun ga'een Jibriil kun rabbiin kallattii maal laphee isaaniirra kaa'u ture Jibriil kallattii Jibriiliin naqu maal barbaachise ergamoo akkas ta'e. Sun gaarii. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa kana wal qabateeti rabbiin dadhabbiidhaaf miti yaa gobatiko. سورة الشورى ده سورة ختمي لما فرت ربي نفسك جري سكان وما كان لبشر أن يكلمه الله ربي في ساتي نما دبسون نما كم يدبسون ساتي تعالى تيجي ربي نما دبسون إلا وحيا كيس نما دواكا ودعملت أو يرسل رسولا تكا إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب تكا مو قردو دوبان جتشو نور ساتي فايسا دوباني Dhukatee namarraa dhukateetti namatti haasa'uudhaan maletti nama hin dubbisu. Rabbiin ofiisaatti dhufeetti namatti akka ammaatti jettu kanatti namatti hin dubbatu. Sigaltee takka akkasiin jedhe kana garaa keessa namaatitti waa kaa'a. Isa kana Nabi Muhammad alayhi salaam isa kanallee ni qaban. Garuu Quraana miti malee Quraana akkasitti hin dhufne malee. Quraanni karaa sanii hin dhufne. Quraanni karaa sanii hin dhufne karaa keessa isaanii waa kaa'uti Rabbiin ofiisaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ofiisaatti waa kaa'u dhugaadha. Wahii jedhama inni suni kophaatti jira inni sun. Hadiisni jira. حديثني ربي سبحانه وتعالى حديث القدس كجد مجرى كربي سبحانه وتعالى دبي سارة دبته ككيس ساني داك وجتشون إن روح القدس نفس في روعي كجد النبي ربي كيسكية روح القدس كيسكية تفوفي أكنا نانجري جاني كدبة كوبات تجرسون أما حديث القدس كجد كوبات تجر قالوا قرآن بفساني ميت صدفة ربي أو يرسل رسولا إرجما إرجود عملتي حال سدين كنني ربي نمت دبت ربي سبحانه وتعالى إرجما كم يوتو ويتا إرجو كرا ملائكاتين ملائكان دبي ربي لا فيدتي ملائكان دبي ربي سن فيدي أمو إساتك الناجتشو نبي محمد تمو أكو مسنجد إنسان ويتتكلمو كم إنسان تكلمه نبي محمد دبي سنجدين إن دعانغرو نبي محمد هذا قرود هو مني جرا نكن دبي فينيجو وان دعان سجل سيتومان ويودا جسل جل سيتومان تاي ملائكتي إن دبي سين مال جدين وين كبت اللي جت يادوين جد ربين سسام باسي سيمولي سودان دام مكان سورة القيامة كيسد إن دبي سين اللي جت يادوين Challisitumaan taa'ii dhageeffadhu yoo dhageettelle challisitumaan taa'ii jedheen Jibriil alayhi salaam qoma isaanii keessa kaa'ee biraa deem ka qomatti qabsiisu rabbiidha akka isaan dubbisanillee kan godhu rabbiidha sigaltee erga sani ammoo ibsa isaallee ka ibsuufi rabbiidha akka kanatti quraanni itti dhufee isin jechuudha ishkaala rakkoo qabda isa kanarra. Fakkeenya tokkoon siif radhagaa waan guddaadha kun baay'isee waan guddaadha waan inni itti deemuun qabaafan siin jechaa jiras fakkeenya tokko. Amma nasin jira fakkeenyaa fi anaan akka allaatti na fudhadhu fakkeenya ammaa fi fakkeenyadha. Laala fakkeenya fudhadhu a'uuzu billahi akkasin jedhin nu biratti dhoowwama wanni akkasii. No fakkeenya haasaa. Rabbiin eenyutu fakkeeffamu la akkasin jedhin fayyadamii jecha akkasiidha. Yaadicha si bakka bu'u wanta man bakka. Yaadicha wayitu akkasidha na wajjin fayyadamii jecha akkasidha goba jiko. Haa ta'u rabbi jirash. Rabbitti nu biratti kufriidha beektee islaamummaa keessaa bahu nama jecha kan osoo dubbadhe islaamummaa keessaa bahu kiyya. Akka kan Rabbiin akka ankeetitti hin fudhadhu a'uuzu billahi akkasiidha miti akkasiin jedhamu ayyeetti qubete fakkeenya biraa fudhadhu Rabbiin jedhitumaan dubbadhu akkasumatti. Haa ta'u yeroo naa laaddu kana naasaati yeroo naa laaddu nan saamini okay fakkeenyaaf ijaan amman nan siin jechaa jiru ishi rabbi jiraa jennu anaan na fudhadhu rakkoon qabanii rakkoon qabu fakkeenyaaf anaan akka ergamaa Jibriilitti na fudhadhu ammaaf rakkoon qabu ati immoo nabiyyi sanadha fakkeenyaaf jechuudha
Rabbiin jira, Allaan jira, ani ergamaa Jibriilii, ati immoo Nabii Muhammadidha jechuudha fakkeenyaaf. As keessatti anatu sitti dubbate moo rabbumatu fidee laphee kee irra kaa'e moo akkam laphee sana irra kaa'ame yeroo jedhamu karaan filoo godhe wanti sun dubbii rabbii kun eessarra filoo godhee laphee nabii sana bira ga'e hin jedhama. Inni kun si deebi'ee jedheetii yaada. Karaa Jibriiliin dhufee jedhee si geesseetiin jiraan. Tole fakkeenya siif radhagaan jechoota irratti. Fakkeenya maal gootaati ragaa gaafachuu qofa malee wanni biraan jirtu yaa goobati maal taate naquu maameeti. Fakkeenya maal fudhatasaa karaa Jibriiliin dhufe ragaa gaafadhu malee ati yoo ragaa barbaadde ragaa gaafadhu malee fakkeenya maali karaa Jibriiliin rabbiin dubbisaadha karaa Jibriil ergee jedhe geessinee jirra. Deebii keetu hintinaa kenna gaaffiin qaba gaaffii kan biraan qaba fuulduratti deebii. Gaaffii gaafadhu kaa maal gaaffii yoomsi dhoowwisa gaaffii gaafadhu malee fakkeenyaaf jedhan ooliin. Kana irratti walii gallee darbuu qabna kaa maal taate jechuun utuu wallaggeeffanne gaafadhu kaa maarree yoom gaaffii si dhoowwisa gaaffii gaafadhu siin jedhe fakkeenyaaf jettee anamma Jibriiliin haa ta'u anamma ati Muhammadiin ta'e maal jechuudha isaa kun akkasiidhaa miti. Ani si ibseetiin jira akkaataa nuti itti amanu si ibseetiin jira. Ragaa na gaafattaa ragaa na gaafadhu. Yoo barbaadde gaaffii biraatti dabaltaa gaaffii biraatti dabali gaafadhu. Okay. Akka naa galattan si gaafadha moo instruction keetiin si gaafadha kan naan galte. Ibsaan si ibsirratti gaafadha maal yoo ani ragaa malee dubbadhee jiraadhe ragaa naa fidii naan jedhe. Yoo ammoo ragaa si kennee jiraadhe. Tambooda yoo ragaa si kennee jiraadhe ammoo ragaa yoo ragaa malee dubbadhe ragaa kan kee fidii naan jedhe. Yoo ammoo wanni si galle ragaa irraa wanni si galle jiraadhe dubbistee ammoo na hubachiisi naan jedhe. Malee callisee ani mataadhaan deemuun hin taatu. Ragaa wanni an sinarra jiru maali? Waan itti amanu san ragaa wajjin si dhiyeessu qofa. Fakkeenya dubbii rabbii kana dhibbaa dhibbatti sii galee hubattee sii galee ta'ennaan karaan barbaade yoo si gaafadhe karaa barbaadde fakkeenya barbaadde natti muun gahee keeti jedhee yaada fakkeenyaaf jechuudha. Ammanni baayibilii fakkeenya barbaadde fudhatte kallattii barbaadden siin deebisa waan an hubadhee beeku jechuudha. Waan an hin beekne taanaan. Laa macaafa deebisuu hin dandeessu san dhiisati macaafa deebisuu hin dandeessu ani hin beeka. Macaafa nan gaafadhe sin gaafadhu waan sin jedhee sabaa kan. Yoo macaafa keessa seen atillee rabbashtaa waan tokko deebisuu illee dandeessu waan macaafaa fi quraanni waan garagaraati waan macaafni ati harkaa qabdu kun rakkoon qabu isa kana isa sanniisitti ragaa na gaafadhu yoo barbaadde ammoo gaafii qabdu san gaafadhu. Rabbitu fakkeenyaaf rabbitu an uumaa dacheef ani rabbiin uumaa dachiif lafa kanaati jedhe fakkeenyaaf samii fi dachii kanaati jedhe rabbitu. Rabbi takka jedhe amma rabbi irraan dhaga'een fakkeenyaaf an Jibriilidha ergan siin jedhe fakkeenyichatti si dhufeema maal jennee barreeffama akkamitti barreeffama achirratti sirratti waan si gaafadhu qabaafan jedhe fakkeenyaaf ani uumaa dachiif ardiif samii kana natu uumee jedhe amma rabbitu isa rabbi akkasuma barreeffama kanuma jedhama malee akkas jedhee akkasitti natti mees hin jedhamu tire hin jedhamu akkana natti mee akkasumatti mee jedhama akkuma dhufe sani barreeffama. Akkuma dhufetti barreeffama baay'ee bareeda baay'ee bareeda. Tole gaan eessa naa deemta seete? Eessa si deema akkana gaafadhu kun amma kana bareedaadha. Eeyyee suura 33 lakkoofsa 38 dhaqee. Maal jedha? Naa dubbii jedhee rakkoon qabu si dubbisuma hin dubbifta. Dubbisi rakkoon qabduuti ani inuma beeka dubbisati. Waan rabbiin isaaf murteesse keessatti nabiyyicha badiin tokko iyyuu hin jiru. Sun karaa rabbii kan warra dur darban keessatti raawwatamaa turedha. Ajajni rabbiis murteeffamaa ta'edha jedha. Ilaa dhageertaa waan rabbiin isaaf murteesse keessatti nabiyyicha badiin tokko iyyuu hin jiru jedha. Maal ta'ee? Literally rabbitu dubbachaa jira jecha kana. Rabbitu dubbachuu jira. Waan rabbiin isaa murteesse keessatti nabiyyicharra